ነገራችን ላይ ፋኖ ለመጀመሪያ ጊዜ 4 ኪሎን ለ14 ሰዓት ተቆጣጥሯታል አዲስ አበባ በዛሬው ዕለት። አንድ ክላሽ በእጅ ካለ አንድ ክላሽ 30 ካርታ ከ30ው ካርታ አንዷ ጥይት ያንተ ነፍስ መጥፊያ እንደሆነች ማሰብ መቻላል። ፋኖቻችን እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ዛሬም ንናት ላይ 4 ኪሎ ላይ ያን ነገር ነው ያሳዩ። 4 ኪሎ መተው ተኮሱ። የገዡን ጸላት አዲስ አበባ ላይ ህዝብን እያፈነ እየጨፈጨፈ እየደበደበ ያለውን ጽንፈኛ በልኩ ገረፉ፣ ታሰሩት። ከገረፉ በኋላ በመጨረሻው ከ30 ካርታ በአንደኛው ካርታ ራሱን ወደ ቴዎድሮስ ታሪክ አጽፎ ያለፈው ወንድም ነው። ኤጋ ፖሊሲ ፊንፊኔ ዳካሌ ሰፋኖ ፊንፊኔ ሴኑ ሂሜቲን አከሱመ ተርካን ፊራ ፍረቱ ኢሳካን ሂዱ ኤጋ ኢኒሜ ከሰቱ ሆገናን ጎንደረቹዳ ፊንፊኔ ከሰቲ ሆገንቱ ማዳን አርገሙዳን ወልቀበቴ ማልቱ ዲማማት ጅራ ኩን መሪ ከራ ወራቲን ጎረቤዳ ነሞታ ሀሪዮ ኢሳ ወሊን ቀበን ነማለማ ከገማና ገማና ዳካይ ተርበታ ጅራምቱ ጅራ ጀቹዳ ከራ ኦሮሞቲኑ kara warra mootummaatiin milkaa'ina akkasuma karaa warra faannootiin dhaaduu guddaa ta'etti jira. Akkuma dhageessan kana jechuudha. Abdurrabtuu moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jedha. Osoo kara faannoo kanatti achiin tarkaanfannee keekiyyaa badhaadha yeroo hundayyuu sagalee Oromoodhaa kan faayidaadhaan hin sobamne kan gartee dantaa yeroodhaatiin hin shawwadamne dhugumatti sabummaadhaaf namummaadhaaf oromummaadhaaf fi lammii isaatiif kan jiraatu keekiyyaa badhaadhaarallee waan ajaa'ibaa qabatee isiniif dhufeeti jira jechuudha. Hedduu jechuun yeroo hundayyuu deddeebi'ee isin jedhaan muuziqaa hin hordofu fakkeenyaaf akka nama tokkotti jechuudha. Garuu kuni qabsoodha. Muuziqaa majalaa qiluu jedhu kan yoo taate malee sagalee uummataati jechuudha. As keessatti keekiyyaa jechoota qulfi jechoota ajaa'ibaa akkuma inni durillee jechuun waraloon isaa rasaasa jechuudha. Muuziqaa miti muuziqaa tuquu ban qabdu bar hatta humna qabaachuu sirba keekiyyaa keessaa wadhaati beeytuuni maal jedha bakka kallattii akka gartee xiinxalla gartee siyaasa kan addaa tokkooti jechuudha. Bakkuma gartee haala yeroo wajjin deemtu akkasi dhaqeetiin dhufadha jechuudha. Bitamtoota warra gartee xawalwaallota akkasuma gartee warra nama ajjeesaatiin jiru irratti walumaa galatti waan haala yeroo waliin deemuu sagalee uummataa ta'uudhaani akkuma barametti waan ajaa'ibaa qabatee dhufeeti jira. Hundi keessanuu keekiyyaa badhaadhaa chaanaala mataa isaarratti jechuudha kan inni maxxansee dhaqaatii jajjabeessaa aartiin Oromoo kun mallaqaan qabu wanti inni qabu uummata isaa qofa qabeenyi isaa uummata isaa qofa hamilee qofa barbaada amma keekiyyaan achirra maxxansee yookiin wacii sirba sanitti baasee argatuu dhabuu danda'a garuu ammoo yoonaa fi ati laallee fi jenne hawaasni kiyya waan ani isaaniif yaade waan ani isaaniif jaaladhe kan isaan irraa jaalatan kan jedhu hamileedha aartii yeroo hedduu hamilee barbaada haizoo barbaada jabaadhu barbaada waan ta'eef isinis dhaqaa jabaadhu jedhaanii hamilee itti godhaa ammoo hamilee isaa qofa miti atiyyuu waan ajaa'ibaatti dhageessaa aartiin hagamta akka gartee paawara qabu hagamta akka gartee akka rasaasaatti bakka ati yaadde akkamitti akka sii dhahu irraa argitaa jechuudha. Keekiyyaa badhaadhaa dhaqaa jajjabeessaa laayikii godhaa akkasuma gartee namoonni hordoftoota qabdanis liinkii isaa sheer godhaa fi kan qabnes kan qabdan illee jechuu kiyya. Kanaafuu keekiyyaa badhaadhaa weelkaam baga nagaan dhuftee xiyyiitii kenna jennaan kan rasaasa kenna jennaan dhuga dubbachuu fi nama akka keekiyyaa artistoota akka keekiyyaa yeroo har'aan tana namoota muraasa jechuudha kan nuti qabnu keekiyyaa badhaadhaa jajjabeeffamuu qabaa isin jechuu barbaadeeti. Egaa faannoon kaleessa Finfinnee seentee jedhamee warri Teediroos jechuu jira Teediroos jechuutu jira jechuudha akkuma dhageessan kana viidiyoo ammaa kanarraa ammoo kaalkuleetiin isaa akka malee an akkamiin akka heddummeessan naaf hin galu faannoon sa'aatii 14 Finfinnee too'ateeti ture jedha kan amma kun kan zammat kunfaa mari'achaatiin turan jechuudha karaa TikTok jechuudha sa'aatii 14 fi Finfinnee too'ataniiti turanii kaalkuleetii kamiin akka ta'e naaf hin galuan yoo tarii warri mootummaadha haguma too'anne jedhu san qofa yoo haguma mootummaan nuu hime san qofa yoo agarreetiin yookiin kabiraara nuu isan hin beeknu sa'aatii 14 Finfinnee too'adde akkasumatti ammoo seenaa hojjetee tarkaanfii fudhachuudhaa fi silaa yaadni isaanii namoota gurguddoo ammayyuu ollaa 4 kiiloodhaa bakka jiran haalonni namoonni gurguddoon boolee jechuun keessumattuu bakka gurguddaa gartee jiran haalonni qondaalonni ministeeronni jiran waan ta'eef achitti warroota gurguddaa kanarratti tarkaanfii fudhatuudhaa fi malee kaadiree xiqqoo akkasii osoo taate Finfinnee keessa waa hedduu hojjetuudha danda'an ture garuu bakka guddoodhaaf osoo socho'aatii jiranii yeroo ammoo marfamanii diinaan marfamanitti akkuma Teediroos santi shuggutii ofii isaatii dhugee seenaa hojjete Teediroosaachiin jaginaa'u mushurraa jechaa jiran mushurraas maal akka ta'e naaf hin galu garuu mushurraa yeroo jedhamutti warroota isaa waliin hariiroo qaban keessattuu dubartoota isaa waliin hariiroo qaban hedduutu sooshaal miidiyaa kanarratti illee naannawaa jira jechuudha mee karaa shamarranitti sochiin dabarre taasa gartee 30 harkaa qabu san 29 fixeetii takkatti ammoo ofiif akkuma Teediroos sanitti dhugeeti
seenaa haaree galmeessee kan jedhudha. An tafaa'ul maalii akka itti ilaallatan ofii ufajjeessu teediroosummaatti maaliif tafaa'ul akkamii akka ilaallatan ammoo wanti kun birqiidha. Qabsoo keessa numa jira. Qabsoo kamuu keessa fakkeenyaaf dur waraanni bilisummaa Oromootis amma yeroo dubbatutti harka diinaa seenuu irraa rasaasa takka ofii hambifata. Kun biyya kamii irrattuu numa jiraachuudha. Teediroos ani waan addaa godhanitti jiran. Lubbuu fi balleessuu jechuun ofii ufajjeessuu kan jedhu kanarratti jechuudha. Yeroo diinaan marfametti harka kennatee boojaa maali sun ta'in jeenummaadhaan ofitti lakkaa'ee kan jedhudha. Karaa biraatiin ammoo faannoon akkuma gartee guzoo wadaaraa kiiloo jedhe san qaalii guuteetti jira itti jira ammayyuu kan gartee to'atametu kana malee ammayyuu itti jira imallisaa kallattii hedduudhaan irratti hojjetaa jira kan jedhu warri asirratti karaa warraatiin akka argaa jiru jechuudha. Akka hinjifannoo guddoodhaatitti uummata isaanii ittiin kakaafachuudhaaf Finfinnee keessaa nama kakaafatuudhaaf akkasuma gartee warra kanarratti xiqqashoo abdii murataa jirus kan biyya keessaa biyya alaatii gartee gargaarsaan irraa tarii abdii muratuudhaaf hohollataa jirus kanaan itti hamilee itti jajjabeeffatuudhaaf hedduu takka itti gargaaramaa jiran jedheeti yaadaan boo'icha agarre akkaataa gartee amma dura jegnaaw riippi jegnaa jedhan san hin agarre jechuudha. Seenaa hojjetee teediroosichaa jiran jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu hamilee ittiin argataniitti jiran jechuudha. Karaa biraatiin ammoo warri biyya bulchaa jirus jechuudha. Mee karaa warroota isaan hariiroo qabu kanaatitti osoo achi hin dabarre. Warri biyya bulchaatiin jirus ajandaa dhiyeenya kana jechuudha. Rifaatuu guddaa dallansuu guddaa Oromoo biraa uume. Qalbii Oromoodhaa akka malee rifachiise. Qalbii Oromoo gara abdii murannaatitti achi tarkaanfachiise. Waa'ee gooticha falmaa mirga dhala namaa jaalbattee urgeessaa galaafachuudhaan walqabatee gartee Oromoon akka malee dallane kana jechuudha. Ajandaa kan haga tokko qalbii harkiseetti jira. Faarsee bultoonni akka malee waan kana ajandaa godhatanii akkasuma namoonni biroollee dhugaa dubbachuuf warri badhaadhinaa kuni keezii Oromoo koodii Oromoo baasoordii Oromoo sirriitti beekaa jechuudha. Waan gartee Oromoo ittiin maarshii jijjiiruu fi sirriitti beekaa jechuudha. Faadoon akkas ta'e bakka Oromoon kanumaan tasgabbaahaa kanumaa jechuun karaa barbaadametti hin qajeelfama jechuudha. Akkasuma karaa warraatiin illee yeroo biraa Oromoon akkas ta'e waan shaneen akkas ta'edha. Kanumaan aga tokko ni qajeelaa jechuudha. Kanaafuu baasoordii sirriitti beekan kajara lameen kanaa sirriitti beekan. Kanaan duuba haga tokko warri bilisiginnaas itti milkaa'aati jira. Ammoo kana biraatiin qaanyee guddaa kun fafa guddaadha jedheetiin yaadaan. Fakkeenyaaf magaalaa gudditti magaalaa addunyaadhaa gartee kan saatalaayitiin addunyaa jiru kan ambaasiin addunyaa jiru kan addunyaan guutuun quba qabdu keessaa faannoon Gondar irraa qaxxaamuree dhufe as keessatti dhukaasa akka isaan jiran kana sa'a 14 miti daqiiqaa 4 illee haa taatu Finfinnee keessatti dhukaasa bane jechuun kuni tarii isaaniif maqaa balleessa akkasuma gartee faannoodhaaf illee maqaa guddaadha addunyaan maqaa guddaadha kennitiif jedheetiin yaada magaalaa guddittii biyyattii walakkaa sanuu boolee keessa seenan jechuudha. Warri illeen kana hedduu itti gammadaati jira. Karaa fandii warraallee guddisaaf jedheetiin yaada. Karaa biraatiin ammoo gartee hoogganaa faannoo kan Gondar kan galeessa gartee Finfinnee keessatti amma shuggutii dhugee teediroos ta'ee jirru jettu kana waliin namoota hariiroo qaban. Mee dhuguma kana ni godha mootummaan. Mootummaan fakkeenyaaf jarri kunis waan qawwee qabatee dhufeefidha malee ammatti kan akkanatti fakkaatutti fakkeenyaaf intala tana fa'aa artistii tana fa'aa laala. Artistiin tuni qaalimaan gurbaa kanaati jedhama. Qaalimaa gubbaa kanatti jechuudhaan hedduu qoodamaa jirti sooshaal miidiyaa irratti. Amma isii irratti karaa lamaan dhakaan kan darbatamaatiin jiru jechuudha. Warri namnummaan dabarsee kenneeyyuu isiidha jedheeti dhakaa irratti darbata. Karaa biraatiin ammoo kanummaan Finfinnee ispoonsara ta'ee karaan irra dhufee karaa isiitiin Finfinnee keessa kan seene jedhama. Artistii tana jechuudha. Intalattii tana inni kan warra walisooti Oromoodha jedhama. An Oromummaa maqaa tanaa biti. Oromummaa yoo gartee fakkeenyaaf abbaan an Oromoodha jedhee Oromummaa san gartee hojiidhaan kan mul'isu ta'eedha malee. Walumaa galatti duubama tarkaanfii inni fudhatamaa kan jedhudha. Warroota gaafa dhihoo zamachaa milii jechuudhaan gaafa gartee wayyaanee waliin wal lolaa turan san jechuudha. Namoota uummata keenya kan walloo fiixaan san waliin isaa waliin hariiroo nama qabu suuraalee hedduutu gadi bahaatiin jira jechuudha. Artistoota gartee warra Finfinnee kan yeroo garagaraatitti ilaalchi gartee milikummaa kanaan aartiidhaan haa ta'u akkasuma gartee qabatamaan haga qawwee fudhataniitiin achi dhaquudhaatitti fakkeenyaaf amma intalli tullaalama kanatti gartee matarayyaasa siita matatteetti ta'aa jirti jechuudha gaafa lolaa Tigraay sanidha. Amman tanayyuu isii waliin jira jetti oduun takka jechuudha. Akka ta'ettu haa ta'u fireen isaa taatu yookiin ammoo gartee jaalala qabsoollee haa taatu walumaa galatti isaa waliin akka jirtuudha gartee kan dubbatamaatiin jiru qabatama ta'uu baatullee isin jechuu barbaadetti ammoo suuraaleen gartee isaa waliin kaate yeroo hedduu gartee bifa fiqranyummaatiin hatta bifa viidiyoodhaatiin gartee wal dhungatanillee jira nama asirratti isin maxxansine malee jechuudha. Haala akkasii jechuudha. Kanaafuu as keessan masmara hedduu argasuu danda'a warri mootummaa yookaan fedha qabaatan ta'e jechuudha. Haa ta'uti ammoo warri faandoo kun akkuma isin beektan warra mootummaa keessa jiraachuu danda'a. Akkasuma gartee akkuma jansan 4 kiiloo keessa warra hojjetan keessa jiraachuu danda'a. Akkasuma Finfinnee tana keessa abbootii qabeenya adda addaa
karaa hedduun ijaaramaniiti jiran jedheeti yaadaan malee akkanumatti salphumatti fakkeenyaaf Finfinneen tuni tawarraati. Iskandarimmaan amma jalatti makame kun fakkeenyaaf Finfinnee tana keessaa bahe cal jedheeti miti kan inni bahe of ijaaree namoota adda addaatiin akka wal quba qabaatan tarii. Shakkii waan jiru natti hin fakkaatu. Akkasuma kunillee osoo Gondar hogganaatiin jira jedhamu achirraa qaxxaamureetiin poolee qabamuun akkuma jarruu jette sanu waan guddaadha. Walumaa galatti Finfinnee keessa warri haada dheeraa diriirfateeti jira kun waan nama wal shakkisiisuu miti jechuudha. Kanumatti salphumatti gartee namnummaan 4-5 Finfinnee seenee dhukaaseetumaan aangoo qabataniidhaaf osoo hin taane mootummaa girgireessuu yeroo hundayyuu shakkii keessa galchuudhaa fi mootummaa yoo itti yaadi warroota kana to'atuudhaaf warra isaan waliin hidhannoo qabu akkasuma gartee namoota shakkan akka gartee Oromoo irratti onnooman kan ammoo isaan yeroo hedduu fakkeenyaaf Oromoo irratti Oromoon adurreedha fakkeenyaaf muummichi ministeera dhiyeenya kana kan dubbate quba qabdanii Oromoon adurreedha ilma ofii nyaata baarotumsaa faa nyaate maal faa akkas godhee ka jedhu yeroo hundayyuu Oromoo irratti jechuudha xiyyeeffannoon isaanii waan ta'eef warra irratti miti warra yeroo inni akkana ta'e inumayyuu Oromoo ittiin bakka jechuun Oromoon kun haala akkana kanatu jira quba qabaadha jechuun anatu isinirraa akkas godha garuu akka waan gartee yookiin Oromoodhaaf tola oolaa jiranitti Oromoo ajjeesaatu Oromoo akka waan tola oolaa jiranitti dhugaadhaan bosotoo fakkeenyaaf Oromoodhaaf tola oolanii Oromoon hafuura fudhataa jiraate ajjeecharraa du'arraa sodaachisarraa buqqa'insarraa qaala'insi jireenyarraa Oromoon ammoo dhugumatti hafuura fudhataa jiraate abboo ilma kennan bulchaatiin jira jedhee osoo hafuura fudhataatiin jiraate dhugaadha garuu namni akkami ka jedhudha mee kan ilaalu fakkeenyaaf yoo boqonnaa fudhataa jiraatiin maali faayidaa faannomaa jechuudha faannoon dirqama saba biraa ta'uu qabdu keellee yoo ta'e kama barbaade yoo ta'e faannomaa jechuudha ammayyuu kan jedhamaatiin jiru kana jechuudha garuu warri ammoo akkasitti kan isaan ittiin fayyadaman warruma kana gartee koggoon ittiin jiraanna istaayiluma gaafa duraa wayyaana jechuudha wayyaanis gaafa duraa naftanyaa jetteetu waan akkasumatti osoo ofiisiitiif illee gartee namuma nyaataa jirtu iyyuu irrallee wayyaataa jechuudha akkasumatti kana sodaachiftee ittiin jiraatte jechuudha amma jarri keenya gartee kan afaan Oromoo dubbatu kunis warruma kana koggoraniitumaan haga ammaatti ammoo kana itti milkaa'aa jiran jechuudha dhugaa dubbachuuf karaa faarsee bultootaanis haa taatu walumaa galatti akkuma Oromootitti iyyuu sirriitti beekan miimoorii Oromoodha waan ta'eef kana itti milkaa'aa jiran jechuudha. Kanaafuu yoo san taate malee boqonnaa fudhataa jiru yoo boqonnaa fudhate hundi keenya iyyuu dhuguma maaliif namni bakka itti gartee boqonnaa fudhate bare jaarsaa jaartiin wal fuudhanii yoo waliin boqonnaa argatanii yoo walii gala waliin bulanii yoo waliin galin lakkan bakka isiinis yoo lakkinaan taane namni kun boqonnaa na dhuge bakka itti boqadhuun deebee kabiraatti heerumattiinis tabiraa lakkita boqonnaa naa kennituun fuudha jedhame yoo boqonnaan hin jiraatiin uumaa garaagarummaan hin jiru jechuudha bakka tana jala dhokate warra badhaadhinaa jechuudha warra bilisiginaa ufiifis faannoo itti ta'aatumaan kana biraatiin ammoo faannoo sirraa eegaa jiran wardiyaa faannootiin ajabeessi ka jedhu ammayyuu namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti osoo nuti ufiif wal nyaannu jarri ammoo kunoo boolee geette kan jedhudha kun ammoo dubbii dhugaati jedheeti yaada kara biraatiin Oromoon karaa hundaaniyyuu boqonnaa argataa hin jiru waan ta'eef garaagarummaan isaanii maali kan jedhu si namoonni dammaqina qaban karaa saniis jechuudha dubbataati jiru jechuudha silaa warra kanatu gartee harkarra qabamanii warra biyya bulchaatti jiru akkuma jenne kana ammayyuu sababa kanaatiin har'an tana osoo taateen akkanaa kun karaa Oromootiin taa'ame tilmaamimeti osoo karaa Oromootiin kan taa'u taate jechuudha. Warra waan taateefidha malee miidhaan gurguddatu qabu danda'a jechuudha silaa Finfinnee keessatti harabdura dhummoo baala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan haa tura.